Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessotti torbeen hariiroo jaalala poolisii fi barataa kabajame. Sirna kana irratti barattoota, barsiisota, manguddootaa fi abboottiin gadaa kan hirmaatan yoo ta'u, ayyaanni kunis walitti dhufeenya poolisii fi barataa jidduu jiru cimsuun nageenya aanichaa tiksuuf kan qophaa'e ta'uu itti gaafatamaan kutaa ittisee yakkaa aanaa mi'eessoo Inspektar Itti Aanaa Taammiruu Gammachuu himaniiru. Sagantaan kun barataa fi poolisiin walitti dhufeenya gaarii qabaatee nageenya naannoo isaa akka eeguuf waliin gurmaa'ee akka naannoo isaa eeggatuu fi sagantaa qophaa'edha. Sirnoota darban keessa poolisii irraa dhiyeessuu fi balaaleffachuu turre kan jedhan barattoonni amma immoo adeemsi sun jijjiiramuu isaatti kan gammadan ta'uu dubbatan. Duruu jechuun gaafa beeknu nuti poolisii akka diinatti ilaalaa turre jechuudha. Irraa fagaannee halaala irraa gijee agarree karaa irraa meeqaa turre jechuudha. Ammaan tana garuu sirna dabaresan cabsinee nageenyaa fi gartee rakkoolee tiraafikii mudatu keessattis walitti dhiyaannee wajjin hojjechaa jira jechuudha. Duraan poolisii agidee jaan hedduu takka sodaannaa amma garuu isaanii wajjin dhaabbannee hojjechuudhaaf hedduu takka gammachuu guddaan dhagahame. Barattoonni yakka jibbuu bira darbee yakkamtoota saaxiluu fi hojii nageenya tiraafikii irratti hirmaachuun nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessaa jiru kan jedhan hoogganaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Inspektar Itti Aanaa Ahmaddiin Kadir isa kanaafis galateeffataniiru. Barataan keenya bakka tiraafikii buudhaan lafoo dabarsuudhaan hojii bakka tiraafikii bu'anii hojjechuun isaatiin hojii olaanaa hojjechaa kan turan ta'uu isaati. Akkasumas yakka adda addaarraa fagaachuu bira darbee namoota gocha yakka hojjetan balaaleffachuudhaan nu cinaa dhaabbachuu keessaniif galatoomaa asumaanuu galata isinii galchuun barbaada. Kana malees hariiroo poolisii fi barataa cimsuuf barattoota qabxii olaanaa fidan badhaasuu, qaama miidhamaaf meeshaa ittiin socho'an bituu akkasumas barattoota harka qalleeyyii ta'aniif dabtaraa fi boorsaa kan gumaachan ta'uu himuun deeggarsi kunis cimee kan itti fufu ta'uu Inspektar Itti Aanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Barattoota keenya jaalala hariiroo barataa fi poolisii cimsuu bira darbee barataa qabxii olaanaa fide badhaasuudhaan akkasumas barataa harka qalleessa ta'eef dabtaroota adda addaa fi boorsaa adda addaa bituudhaan sana qofa osoo hin taane waajjirri poolisii aanaa mi'eessoo barataa keenya qaama miidhamaa nu jidduutti argamu kana wantoota inni ittiin sossoo kana bituudhaan qabeenya qabuunis qaamaanis bira dhaabbachuudhaan jajjabeessuu keenyas fuula durallee kan itti fufu ta'uusaa asiin ergaa xumura asinii dabarsaa. Sirna kana irratti kan argaman bulchaan aanaa mi'eessoo obbo Muhammad Abdurrahmaanii fi itti gaafatamaa kutaa tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Inspektar Itti Aanaa Asladdiin Ahmad aadaa barmaatiilee poolisii fi barataa jidduu ture hambisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef akkuma kanaan duraatti barattoonni poolisii faana ta'uun rakkoo nageenyaa uumamuu maluu hambisuu akka qaban dhaamaniiru. Aadaa barmaatiilee duraanii san keessaa baanee aadaa duraan poolisii fi barataan akka duudaa fi garaa ta'anii wajjin jiraachaa ture san dhiifnee yaada tokkoo fi ilaalcha tokkoon adeemsa walitti dhiyaannee rakkoo waliin hiikuu qabannee waliin deemuu barbaachisaa ta'ee argamee jira. Kanaaf barattoonni namoota hattuu qe'ee keessa deddeemanii maatii teessan hawaasa burjaajeessuu barbaadan qe'ee teessanitti namuu ergaa kana fudhattanii akka galtanii. Kanaan duras hawaasninis barataanis hundi keessanuu qaama nageenyaa cinaa dhaabbachaa turtan. Ammas wanni nadaraa isiniin jiru qaama nageenyaa kana cinaa dhaabbattanii qaama nageenyaa kana cinaa dhaabbachuu qofa osoo hin ta'in deeggartanii informeeshina kennitanii yakka karaa kamiinuu roga kamiinuu dhufu akka itti fuftan adaraan isiniin jedha. Barattoonni fi barsiisonni ayyaanicha irratti hirmaatan dubbifne tokko tokko qophii kana irraa hubannoo guddaa argachuu fi qaama nageenyaa waliin ta'uun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Kana dura hawaasni keenyaa fi barataa fi barsiisaan poolisii balaaleffachaa ture. Amma immoo tokko taanee raayyaa ittisa biyyaa wajjin tokko taanee hojjechuun barbaada. Rooba caama aduu osoo hin jedhin deeggarsa gochuu fi qabnaan jedha. Borsaadhaan naa kenname akka qaama nageenya poolisiitirraa anis badhaasa naa kenname irratti gammadeetiin jira. Nuti barattoonni qaama poolisiidhaa yookaan qaama nageenyaa dhiyeessaa turre amma garuu qaama nageenyaa wajjin taanee hojjechuudhaaf isaanis waan yeroo nu kennan wajjin taanee hojjechuudhaaf qabnaan jedha. Sagantaa kanarraa nuti wanni hubanne yoo jiraate barattoonni poolisirraa fagaachuu osoo hin ta'in poolisitti dhiyaachuudhaan qaama tokko ta'uudhaan walitti dhufeenya cimsuudhaan yakkoota garaagaraatii fi wantoota gartee hawaasa keessatti waan hin taane uumamu barattoota wajji ta'uudhaan qindoomina cimaa uume akka gartee yakkoota garaagaraa waliin ittisuuf sagantaa bareedaadha. Kaka'umsa baay'ee nuti keessatti uume jechuudha.